Harka fuunee hordoftoota keenyaa nageenyi keenya bakka jirtanitti isin haa qabu jechaa odeeffannoo wayitaawaa sadaasa 29 bara 2025 qindeeffanneen sitti himaa dursa oduu ijoo. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee fi lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa keessatti haleellaa cimaa loltoota faashistii Abiy irratti fudhachuu yoo ibsu, Biltsiginnaan ammoo hidhattoonni WBO 61 waamicha taasifameen galanii jedhe. Kunuutuu kanaan jiru loltoonni faashistii Abiy Biltsiginnaa ganuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennataa jiru jedhame. Gabaasa keenya keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Waraanni Biltsiginnaa yaaddoo lola Eertiraa wajjin qaban irraa kan ka'e haaromsa kennaa jiraachuun saaxilame. Biltsiginnaan loltoota buleeyyii fi haarawaa wal keessa makuun leenjii haaromsaa kana kennaa kan jiru yoo ta'u, kunis Eertiraa lola jechuun akka ta'e maddeen keessoo gabaasaniiru. Biltsiginnaan diroonii lakkoofsaan hedduu ta'an oomishaa jiraachuu ifoomse. Dirooniin warshaa Eeroo Abbaay jedhamuu fi Impaareetii keessatti argamutti oomishamaa jiru jedhame. Gama biraan kibba Oromiyaatti bobbii fi sakattiin diroonii guyyaa kaleessaa fi har'aa taasifamaa jira. Gulaaltuu olaantuun barruu Addis Istaandardii fi gaazexeessitoonni Tsadaalee Lammaa miidiyaalee addunyaa irratti dhimma ajjeechaa aartist Hacaaluu Hundeessaa fi Qondaalaa ABO Jaalbattee Urgeessaa kaasuun qeeqamaa fi jajamaa jirti. Gama biraan Biltsiginnaan gaaffii fi deebii kanarratti addatti irratti xiyyeeffatame jechuun himannaa bane. Abbaa alangaa ta'anii kanneen ramadaman hedduun dirqama isaanii cinatti dhiisuun hojii milishummaa hojjechaa jiraachuun dhagahame. Tibbana abbootiin alangaa to'atamuu kaan ajjeefamanii kaan ammoo as buutee isaanii dhabamuu miidiyaaleen Biltsiginnaa gabaasaa turan. Norweey lammummaa dhalattoota Eertiraa mootummaa Eertiraa deeggan irraa akka mulqitu beeksifte. Dhaabbanni tajaajila baqattootaa Norweey akka jedhetti waggoota lamaaf qorannoo erga geggeesseen booda lammummaa namoota Norweey Eertiraa ta'an mootummaa Eertiraa deeggaran akka irraa fuudhu beeksiseera. Warri toora YouTube chaanalii kanaaf haaraa taatan subscribe, like, share gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa jechaan gara bal'ina oduutti isin dabarsa. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee fi lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa keessatti haleellaa cimaa loltoota faashistii Abiy irratti fudhachuu yoo ibsu, Biltsiginnaan ammoo hidhattoonni WBO 61 waamicha taasifameefin galanii jedhe. Kunuutuu kanaan jiru loltoonni faashistii Abiy Biltsiginnaa ganuun waraana bilisummaa Oromootti harka kennataa jiru jedhame. Waraanni bilisummaa Oromoo kaaba Oromiyaa godina Walloo aanaa Harxummaa Fursee bakkeewwan garaagaraatti lola jabaa humnoota faashistii Abiy irratti taasisuun injifannoo culluqaa argachuu ifoomseera. Maddeen waraana bilisummaa Oromoo akka ibsanitti gootichi waraanni bilisummaa Oromoo zooniin kaabaa gaafa 28 bara 2025 aanaa Harxummaa Fursee bakka Abbayyoo jedhamuu fi Waladdarii Siidaa jedhamutti lola jabaa geggeessuun waraana Biltsiginnaa hedduu battalatti ajjeesuun kaan ammoo madeessuun injifannoo argachuu ifoomseera. Waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Wallagga Bahaa aanaa Saasiggaa ganda gabaa Sanbataatti lola jabaa waraana faashistii Abiy irratti geggeessuu maddeen gabaasaniiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lola kanaan konkolaataa waraanaa Sirii F jedhamtuu fi loltoota PP achirraa turan haleeluudhaan daaraa botoroo taasiseera. Biltsiginnaan ammoo diraamaa maqaa waraana bilisummaa Oromootiin dalagaa ture ammas itti fufeeraa jedhame. Miidiyaaleen sirnichaa kanneen akka OBN wal harkaa fuudhuudhaan kibba Oromiyaa godina Booranaatti miseensonni WBO 61 karaa nagaan galan jechuun dhaadheessaa jiru. Biltsiginnaan kan duraa caasaa gaachana sirnaa jedhamu ijaaruun gootummaan guutuutti WBO fakkaatanii akka socho'an leenjisuun bosonatti galchuu miidiyaan addunyaa Reuters jedhamu kanaan dura saaxilee ture. Gorsaa olaanaan ajajaa ABO obbo Jireenyaa Guddataa ammoo baatii tokko dura diraamaa wal fakkaataa loltoota maqaa WBO himatan Horroo Guduruu Wallaggaatii mootummaatti galan jedhu irratti yaada BBCf kennaniin nu isaan hin beeknu mootummaan warra ofii bobbaasee fi rakkoo naamusaan hir'ifaman galfataa jira jedhanii turan. Dhimma godina Boorana Bahaatti hidhattoonni WBO daandii nagaa filatan 61 aanaalee Gorodoolaa, Liiban, Gumii Eldelloo fi magaalaa Negellee Booranaatii karaa nagaan galaniiru jedhu irratti ABO'n hanga oduun kun qindaa'etti deebii laachuu baatus taatechi diraamaa baratamaa Biltsiginnaan ittiin uummata goyyoomsuuf yaalu akka ta'e maddeen garaagaraa gabaasaa jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo dantaa fi fedhii hawaasa isaa kabachiisuu wareegamatti jiru waamichaa sirna uummata fixaa jiru Biltsiginnaan galuu akka hin dandeenye ifatti beekamaadha. Kunuutuu kanaan jiru loltoonni faashistii Abiy Biltsiginnaa ganuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennachaa jiru jedhame. Loltoonni sirnichaa lakkoofsaan hedduu ta'an WBO dabalatee qaamolee qabsoo hidhannoo geggeessanitti dabalamaa jiraachuu eeruun Biltsiginnaan yaaddoo hamaa keessa seenuun torban darbe keessa gabaafamaa ture.
Gabaasni miliqee nu qaqqabes kanuma mirkaneessa. Giddu galeessa Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa hidhabuu abootee keessaa hidhattoonni raayyaa ittisaa Impaareettii 3 hidhannoo guutuudhaan waraana bilisummaa Oromootti harka kennataniiru. Miseensonni raayyaa ittisaa Impaareettii kun gaafa 25 bara 2025 mooraa waraanaa sirnichaa keessaa miliquun qawwee AKM 3 hidhannoo 3 boombii fi rasaasota AKM hedduu mooraa bilisiginnaatii baasanii dhufuun waraana bilisummaa Oromootti galii taasisaniiru. Waboon gama isaatiin ilmaan Oromoo yakka isaanitti gaabbanii qabsoo sabni isaa taasisaa jiru tumsuuf mooraa diinaatti milqanii dhufan kanaaf simannaa ho'aa taasisuun haala qabsoo Oromoo irratti hubannoo bal'aa kenneefira jedhame. Waraanni bilisiginnaa yaaddoo lolaa Eertiraa wajjin qaban irraa kan ka'e haaromsa kennaa jiraachuun saaxilame. Bilisiginnaan loltoota buleeyyii fi harawaa wal keessaa makuun leenjii haaromsaa kennaafi kan jiru yoo ta'u, kunis Eertiraa lolaa jechuun akka ta'e maddeen keessoo gabaasaniiru. Itoophiyaan dhimma hulaa galaanaa wajjin wal qabatee Eertiraa waliin muddama hamaa keessa seenuu hordofee loltoonni sirnichaa bakkeewwan qubsumaa mooraan waraanaa keessa jiru malatti leenjii haaromsaa fudhachaa jiraachuun ifoome. Odeessi kun kutaa waraanaa 100ffaa irraa nu qaqqabee jechuun Arranni biyyoolessaa Oromiyaa akka gabaasetti gareen faashistii PP loltoota harawaa fi buleeyyii walitti makuun aanaalee irratti bobbaasee achirratti haaromsa kennaafii jira. Kutaan waraanaa kun yeroo ammaa godina Qeellam Wallaggaa aanaalee akka aanaa Anfilloo magaalaa Muggii irraa kan jiran yoo ta'u, guyyaa hunda idileeffatanii haaromsa waraanaa lola dhaabbataa fi haala loltoota Eertiraa akkasumas haala gammoojjii Eertiraa irratti barnoonni kennamaa fi akka jiru waraanni sirnichaa tokko himeera. Akka waraanni sirnichaa kanatti waraanni faashistii PP mooraa idilee hedduu keessatti haaromsa kana keessa jiraachuu himuun akka gochi kun hin mul'anneef waraanni bakka jirutti akka leenjuu qajeelfamni gubbaadhaa darbuu ibse. Pirezidaantiin Eertiraa Isaayyaas Afwerqii yaada isaa yoo hin jijjiiru ta'e akkasumas karaa nagaatiin dhimma hulaa galaanaa Abiyyi gaafate tolaan hin deebisu taanaan loltoonni raayyaa ittisa Impaareettii tokkollee osoo hin hafin garasitti deemuuf qophiitti jiraachuu seere. Gama biraatiin immoo finciltoota biyya keessatti kanneen akka humna finxaaleyyii faannoo adda bilisa baasaa uummata Tigraay TPLF fi kanneen biroo Impaareettii keessatti ijaaraman loltoota bilisiginnaa kokkee wal qabaa jiraniin Isaayyaastuu deeggarsa meeshaa fi maallaqaa akkasumas kanneen biroon tumsuun duratti jabeesse jechuun miira xiiqii fi waraanaa keessa loltoota akka seenan taasisaa jiraachuunis ibsameera. Akka miseensi waraanaa sirnichaa kun himutti yeroo ammaa shaakala waraanaa irra jirra. Lola qabnaa lola biyya Eertiraa waliin jechuunis ifoomse. Haa ta'u malee loltoonni bilisiginnaa sodaa fi raafama ulfaataa lola keessaa fi alaan Impaareettiitti qabatee jiru kanaan yaaddoo keessa kan jiran yoo ta'u, dadhabbii fi sodaa akkasumas nuffii lolaatiin wal qabatee harcaatiin miseensotaas guyyaa guyyaa mudachaa akka jirutu himame. Fiildi Maarshaal Biraanuu Juulaa tibbana haasawaa taasisaniin aarsaa barbaachisu kaffaltanii biyya keessaniif hulaa galaanaa deebisuuf gonkumaa himaminaa jechuun loltoota sirnichaatti dubbachuun ni yaadatama. Iccitiin miliqee ba'e kunis kanuma kan mirkaneessudha. Bilisiginnaan doonii lakkoofsaan hedduu ta'an oomishaa jiraachuun ifoome. Dirooniin kunneen warshaa Eeroo Abbaay jedhamuu fi Impaareettii keessatti argamutti oomishamuu jedhame. Gama biraan kibba Oromiyaatti bobbii fi sakattiin diroonii taasifame. Bilisiginnaan waggoota 7 darban Oromiyaa keessatti waggoota 4 darbaniif ammoo kaaba Impaareettiitti diroonii fi lafoon uummata lafarraa duguugaa turuu miidiyaaleen addunyaa dhaabbileen mirga namoomaa fi mootummoonni addunyaa gurguddoon gabaasaa turaniiru. Tarkii, Gamtaa Imireetotaa, Raashiyaa, Chaayinaa fi Kooriyaa kaabaa fa'a irraa diroonota galchuun uummata nagaa akka baalaatti harcaasaa kan ture sirni abbaa irree bilisiginnaa ammas diroonota hedduu biyya keessatti oomishaa jiraachuu ifoomseera. Dirooniin kunneen tajaajila badanii balleessuu akka kennan ammoo muummichi ministeeraa mataan isaanii bakkichatti argamuun himaniiru. Kutuu kanaan jiru kaleessaa eegalee dirooniin bilisiginnaa kibba baha Oromiyaa keessatti bobbii fi sakatti diroonii geggeessaa jiraachuun ifoome. Bilisiginnaan kana dura maqaa amantiitiin uummata walitti buusuuf yaalee gaafa milkaa'uu fididu haleellaa diroonii raawwachuuf sakattii geggeessaa jira jedhame. Akka odeessi maddeen amanamoo irraa arganne ifoomsutti aanaalee kibba baha Oromiyaa kanneen akka Martii, Jajuu, Guunaa, Shanankooluu fi Asakoo keessatti kaleessaa eegalee bobbii fi sakattiin diroonii geggeeffamaa jira. Torban darbee Jeneraal Bilisiginnaa Zawuduu Sattargee jedhamu dubbii naannoo Amaaraatti dubbataniin kana booda diroonii Finfinnee irraa osoo hin taane kutaa waraanaa hundarratti raabsamuun ajaja achii fudhatee haleellaa raawwataa jedhanii turan. Bososee jiguu kan ga'e Bilisiginnaan hafuura isaa dhumaa baafachuutu wawwaannaa hamaa keessa jira jedhame. Gulaaltuu olaantuun barruu Addis Istaandardii fi gaazexeessuun Tsadaalee Lammaa miidiyaalee addunyaa irratti dhimma ajjeechaa Artiist Hacaaluu Hundeessaa fi Qondaala Abaaboo Jaalbattee Urgeessaa kaasuun qeeqamaa fi jajamaa jirti. Gama biraan Bilisiginnaan gaaffii fi deebii kanarratti addatti xiyyeeffatameera maqaanis na bareera jechuun himannaa dhiyeeffate.
Gaanfa Afrikaatti gorsaan muummee ministeeraa obbo Geetaachoo Raddaa tibbana miidiyaa Aljaziiraa irratti qophii heertuu hedduu yookiin fuulaa fuulatti jedhamu irratti dhiyaachuun ijoo dubbii ta'aniiru. Obbo Geetaachoo Raddaa yakka gooftaa isaanii Abiyyi dhoksuuf jecha waaroo salphinaa uffachuunis himamaa jira. Qondaalli siyaasaa buleessi kun yakki duguuggaa sanyii daddabarsi namaa saamichaa fi uggura dabalatee yakkoonni waraanaa hedduun naannoo Tigraay keessatti raawwatamuu amanis gochicha garuu muummeen ministeeraa raawwatan jedhanii akka hin dubbanne himaniiru. Kunuutu kanaan jiru biltiginnaan ammoo ibsa karaa barruu Horn Review jedhamu baaseen gaaffii fi deebii irratti namni bakka na bu'ee hin jiru maqaan na bareeda jechuun himate. Dhimmi duguuggaa sanyii waltajjii irratti ka'uun akkaan isa mufachiisus biltiginnaan ibse. Kana malees gaazexeessuu Tsadaalee Lammaa fi qopheessaa sagantichaa gaazexeessaa Mahadii Hasan himateera. Qondaalota biltiginnaa keessaa hanga yoonaatti namni kamiyyuu duguuggaan sanyii impaayirtii keessatti raawwachuu namni amane kan hin jirre yoo ta'u, obbo Geetaachoon gochicha amanuun qondaala jalqabaa ta'aniiru. Biltiginnaan ibsa baaseen ammoo gaaffii fi deebiin obbo Geetaachoo wajjin taasifame kan kanaan duraa baratame irraa adda ta'uu ibsuun ji'oota lamaaf itti yaadamee kan itti qophaa'amedha jechuunis yakkeera. Sirnichi obbo Geetaachoo malee nama Bisaat Lammeessaa jedhamuun bakka buufamee sagantaa sanatti kan hirmaate ta'us ibsa baaseen garuu ani irratti hin hirmaanne ejjennoon koos hin ibsamne jechuun himate. Sirnichi gaazexeessaa Mahadii Hasanii fi gaazexeessituu Tsadaalee Lammaa yoo himatu, faarsee bultoonni ammoo Tsadaaleen waltajjii guddaa sanarratti dhimma Hacaaluu Hundeessaa fi Battee Urgeessaa kaasuun ishee sirrii miti jechuun isheetti duulaa jiru. Gama biraan warra dhugaa fi haqatti amanan ammoo Tsadaaleen carraa argatte kanatti fayyadamuun haqni namoota qaalii kanaa fi kan isaan fakkaatanii haguugamee hafuusaaf sagalee waan taateef jajaa fi dhaadhessaa jiru. Tsadaaleen gaazexeessuu buleettii yoo taatu, naamusa ogummaan gaazexeessummaa barbaadu gochaan agarsiisteetti jechuunis jajamaa jirti. Abbaa alangaa ta'anii kanneen ramadaman hedduun dirqama isaanii cinatti dhiyeessuun hojii milisummaatti dacha'anii jedhame. Tibbana abbootiin alangaa to'atamuun kaan ajjeefamanii kaan ammoo as buuteen isaanii dhabamuu miidiyaaleen impaayirtii gabaasaa turan. Abbootiin alangaa Wallagga Bahaa keessatti butaman keessaa tokko ajjeefameera. Hojiin abbaa alangaa harka dhabe deebisuu fi ogummaa barateen hawaasa tajaajilaa kan jedhan fayyadamtoonni miidiyaa hawaasaa gochoota kanatti mufachuu isaanii ibsaniiru. Haa ta'u malee bulchiinsi biltiginnaa itti yaadees haa ta'uu siyaasa dalgaa hojjechuuf abbootii alangaa akka isaan tajaajiltoota qaama tokkoo ta'an irratti hojjechuu ragaaleen bahan mul'isaa jiru. Kanaanis abbootii alangaa akka hojii dabalataatti hoogganaa milishaa taasisuun bakka hedduutti muudamuun isaanii saaxilameera. Akka fakkeenyaatti namni suuraan isaa miidiyaan qoodamaa jiru hojiin isaa ammoo abbaa alangaa ta'e tokko miidiyaa hawaasaa gubbaatti ijoo dubbii ta'eera. Kumsaa Araarsaa gama tokkoon abbaa alangaa ta'e tajaajilaa jiran, gama kaaniin ammoo hoogganaa milishaa ta'uu isaatu gabaafame. Haalli kun ammoo bakka hedduutti uummanni amanamummaa abbaa alangaa akka dhabu taasiseera jedhame. Hojiin abbaa alangaa irraa eegamaa tures waliin dhahuun sirnicha tajaajiluuf aangoo sirna sanii bakkatti eeguuf qofa irratti bobba'anii jedhamee akka namoonni isaan fudhatanis taasifameera jedhame. Abbootiin alangaa bakka hedduutti ramadamanii jiran hedduun dargaggoota wayyaa irratti qabsaa turan kanneen yuunivarsiitii keessatti qooda irraa eegamu baataa turan ta'uunis hubatamaadha. Haa ta'u malee bakka hedduutti dirqama isaanii kana dagachuun gahee hojii isaanii dhaallanetti bobba'uu akka hin oolletu himame. Kun ta'ee haleellaa tibbana abbootii alangaa irratti raawwate jedhamuun qaamni abbummaa fudhatee gabaasa kana haga qindeeffannetti hin jiru. Norweey lammummaa dhalattoota Eertiraa mootummaa Eertiraa deeggaranii akka mulqitu beeksifte. Dhaabbanni tajaajila baqattoota Norweey akka jedhetti waggoota lamaaf qorannoo erga geggeesseen booda lammummaa namoota Norweey Eertiraa ta'an mootummaa Eertiraa deeggaran akka irraa mulquu ifoomseera. Eertiraanonni lammummaan Norweey isaaniif kenname mootummaa Eertiraatiif deeggarsa kennuu kan jedhe koree qorannoo miseensota 5 qabudha. Eertiraanonni 135 irratti qorannoon kan geggeeffame yoo ta'u, waan miidiyaa hawaasaa irratti barreessan akkasumas namoonni biroo waa'ee isaanii kan dubbatan hordofamaniiru. Namoonni qorannoo irratti taasifame 135 kunneen lammummaa Norweey kan isaaniif kenname yoo ta'u, waggoota 8 darban keessa biyyattii keessa jiraataniiru. Haga ammaatti namoonni 20 hayyamni jireenya isaanii kan jalaa fudhatame yoo ta'u, dhimmi namoota 30 ta'an biroo ammoo qoratamaa jiraachuutu ifame. Walumaa galatti namoota meeqatu lammummaan isaanii akka irraa fudhatame ifaa miti. Akka seera Norweeyitti namni biyyattii keessatti kolugaltummaa gaafatan hayyamni jireenyaa isaaniif kennamu yookiin lammummaan irraa fudhatamuu danda'a. Baqattoonni hayyamni jireenyaa yookiin lammummaan kennameef dogoggorri ta'e irratti argamnaan murteen akka duuba deebi'uu danda'u seerri kun tumameera. Mootummaan Norweey hayyama jireenyaa yookiin lammummaan dhalattoota Eertiraa irraa yoo deebisee mulqu kun kan jalqabaa miti. Eertiraanonni biyya dhalootaa isaanii keessa yoo jiran loltummaa dirqamaatiif, hidhaaf, saamichaaf, gidiraaf akka saaxilaman ibsuun Norweey keessatti kolugaltummaa erga gaafatanii booda mootummaa Eertiraatiif deeggarsa akka kennan ibseera. Dhaabbanni tajaajila baqattoota Norweey akka jedhetti loltummaan biyyoolessaa dirqama ta'e sarbamoonni mirgoota namummaa fi hidhaan jiraachuu mootummaa Norweeyiif ibsaan sirrii miti jedhe. Dhaabbanni tajaajila baqattoota Norweey akka jedhutti qorannoon dahattota Eertiraatti geggeeffame adalummaan kan irratti xiyyeeffate
warra mootummaaf deeggarsa taasisan irrattidha. Magaalota Osloo fi Baargan keessa deddeebi'uun qorannoo kan geggeesse yoo ta'u, magaalaan Baargan kanaan dura bakka deeggartoota mootummaa Eertiraa fi mormitoota gidduutti walitti bu'iinsi itti mudatedha. Hordoftoota keenya oduu isaatii kanaaf qabannee dhiyaanne kana gammachuu hordoftan ture. Oduu biraan hanga walitti deebinutti.